Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamoof jaalatamoo maatii YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu barnoota haalan barbaachisaa ta'e akkasiniif qabadhee dhufee jira. Akkaataa daataa itti qusatan haala kamiin daataa keenya akka qusachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Namoonni hedduun dhimma daataa kanaan rakkachaa jiru. Hanga xumuraan hordofaa isiniin jedha. Obbolaawwan chaanaala kana haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kan koo Seetingii keessanirraa ni seentu. Seetingii keessanirra eega seentan booda connection kan jedhu kun as ni jira. Isarratti click ni gootu. Achi booda as keessatti data usage kan jedhu kanarra isarratti click ni godhanna. Haala kanaan data usage kan jedhu kanarratti click gootan baatii tokko keessatti hangam akka isin fayyadamtan haala kanaan isiniif baasa. Ammas itti aansee data saver kan jedhu kana inni kun on ta'uu qaba. Haala kanaan on irra ta'uu qaba. Amma on irra jira. Haala kanaan bilbila keessan irratti off ta'ee yoo jiraate data saverii kana on gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaan amma settingin itti aanu mobile data usage isa jedhu kana jechuudha. Isarratti click ni gootu. Mobile data usage kan jedhu kana keessa eega seenne booda appiiwwan as keessatti data keenya sirriitti nu jalaa fixaa jiru isa kamii kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma sirriitti argaa jirtan TikTok liitii inni kan jedhu kuni data keenya kan sirriitti nyaatu jechuudha. Kanaaf TikTok kan jedhu kanarra tuquudhaan allow background data usage kan jedhu kana irraa off gootu jechuudha. Isa kana akka background irratti sin jala data keessan akka hin finne isa kana off gootu jechuudha. Haala kanaan akkasumatti appiiwwan itti aanan illee haaluma amma argaa jirtan kanaan hunda isaa irra deemtanii background isaa irraa off gootu jechuudha. Irra deemtanii appiiwwan hunda isaatu data usage isaa allow background data usage kan jedhu kana hunda isaatu ofirraa haala kanaan off gochuu qabdu jechuudha. Haaluma amma argaa jirtan kanaan jechuudha. Haala kana irra deemtanii hunda isaatu background isaa inni kun amma cufaa jira. Background irratti akkanyaanni cufaa jira jechuudha. Allow ta'ee jirani taanan haala kanaan ofirraa off gootu jechuudha. Hunda isaatu irra deemtanii appiiwwan hedduu qabaattan haala kanaan background isaa allow ta'ee yoo jiraate data keessan saffisaan isin jalaa fixa jechuudha. Haala kanaan hunda isaatu irra deemtanii background isaa irraa cufuu qabdu jechuudha. Ammas settingin inni itti aanu asuma keessa osoo hin baane mallattoon settingii gara gubbaa kanarratti argitan tun isarratti yeroo tokko click gochuudhaan as keessatti limit gochuu ni dandeessanii jechuudha. Set data warning kan jedhu kana haala kanaan on irratti deeffachuudhaan ammas itti aanee data warning kan jedhu kun jira. Asirratti akkuma argaa jirtan GB 2 jedhee irratti barraa'ee jira. GB 2 kan jedhu kana irraa balleessee GB 1 jedhee barreessee yeroo an set godhee save godhe GB 1 fayyadamee yoo an xumure message naaf ergaa jechuudha. GB 1 fayyadamte kan jedhu. Inni itti aanu set data limit kan jedhu kana. Isa kanallee haala kanaan on irratti deeffachuudhaan asirratti data hanga fayyadamuu barbaaddanii qofa irratti barreeffattu. Fakkeenyaaf data GB 1 bitattanii GB 1 san fixee gara maallaqaa akkasiin jalaa hin tarre yeroo tokko data bitattanii data keessa yoosuu fixee gara birritti ta'ee birrii isin keessaa qabdan isin harkaa nyaata jechuudha. Kanaaf as keessatti limit akka gochuu dandeessan isin qarqaara jechuudha. 600 eega fayyadamtan booda akka datan dhaabbatu ofii isaatii set kan jedhu kun as ni jira. Isarratti click yeroo gootan datan ni dhaabbataa jechuudha. Akkasumallee megabyte yoo ta'e megabyte irratti deeffachuudhaan haala kanaan hanga fayyadamuu barbaadan irratti barreeffattanii hanga isin irratti barreeffattan san yoo xumure gara kaardii isin jalaa fintaru limit godhee dhaabbataa jechuudha. Haala kanaan itti barreeffattanii eega jettan booda set kan jedhu kana yeroo isin tuqxan hanga isin irratti barreeffattan san yeroo fixe
ergaan isin beeksisaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan hangaan irratti barreeffadhe asitti save naaf godhee jira. Hangaan itti barreesse kana yeroo fixetti ofii isaatiin ni dhaabbata jechuudha. Kaardiilee yoo keessaa qabaattan daataa fixee kaardii keessanitti isin jalaa hin darbu jechuudha. Haala kanaan siitingii kanneen yeroo sirreeffattan bilbilli keessan daataa isiniif qusata. Haala kanaan itti gargaaramaa isiniin jedha. Wannoonni irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Wanti isiniif hin galii yoo jiraate koomentii jala naaf kaa'aa. Hanga barnoota kutaatti aanu walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.